Musliimota naannoo Tigraay irratti dhiibbaan amantii gahaa jiraachuu wal qabatee hawaasni musliimaa naannichaa deeggarsa sagalee gaafachuu irratti argamu. Dhimma buufata galaanaa laalchisee itti aanaan ajajaa humna galaanaa Itoophiyaa taganuu lataa ibsa kanneen buufanni doonii dhimma yeroo barbaadu ta'ullee deebi'uun isaa waan hin oolle jechuudhaan ibsa kanne. DP World karaa doonii haaraa Jabal Alii fi ulaa galaanaa Barbar wal qunnamsiisuu eegalchiisuun isaa Itoophiyaa caalmatti fayyadamtuu akka taasisuu danda'u eeramaara. Godina Shawaa Lixaa naannoo keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin lubbuun namoota qulqulluu 18 darbuun isaa dhagahamee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu sinin jenna. Guyyaan irraa onkololeessa 20 bara 2025 kanneen amma dhageessan hanga footoo oduu teenya irraati amma bal'ina oduutti aansina. Musliimota naannoo Tigraay irratti dhiibbaan amantii gahaa jiraachuu wal qabatee hawaasni musliimaa naannichaa deeggarsa sagalee gaafachuu irratti argamu. Naannicha keessatti kanaan dura barattoota musliimaa irra sababa hijaabaa dhiibbaawwan irra gahaa tureen barattoonni musliimaa manni barnoota addaan kutanii rakkachaa turuu isaanii gabaasaa turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u, yeroo ammaa kana bifa haarawaa qindaa'een hawaasa musliimaa naannoo Tigraay godina Aksuum irratti duulli jibbiinsa amantaa musliimaa da'oo godhatee azaana yookaan waamicha salaata masjiida irraa godhamu dhagahuu hin barbaannu jechuudhaan hawaasni jibbiinsa amantaa musliimaatiif qaban agarsiisuudhaan hordoftoota amantaa musliimaatiinis yoo barbaadan biyya Arabaatitti galuu dandeettan jechuudhaan obboloonni isaanii naannoo Tigraay kan kiristaana amantaan isaanii ta'e uummata musliimaa naannoo Tigraay irratti torbee kana duuluu irratti jiru. Duula hawaasa musliimaa naannoo Tigraay godina Aksuum irratti raawwatamaa jiru irratti jiraataan magaalaa Aksuum maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko haalicha irratti odeeffannoo Egeree News Networkiif kenneen hawaasni dhiibbaa irraa gahaa jiru kanaan hanga Aksuum gadhiisanii deemuu ajajni jedhu irratti bahee jiraachuu kan hime yoo ta'u, akeekkachiisa uummata musliimaaf kenname keessaa tokkoffaa irratti nuti lafa irra haa jiraattaniif malee iddoo salaataa yookaan azaana haa godhattaniif miti kan isiniif kennine azaana magaalaa keenya keessatti dhagahuu hin barbaannu yoo jedhaniin, lammaffaa irratti magaalaa Aksuum akka gadhiiftanii baatan yoo barbaadan Suudi Arabiyaa galuu dandeessanii yoo barbaadan Shiree galuu dandeessanii garuu haala kanaan Aksuum keessa jiraachuu hin dandeettanii jedhaniini. Sadaffaa irratti hijaaba waan jedhamu uffachuun hin danda'amu akka uffachuuf hin yaalle yoo jedhanii, arfaffaa irratti dhimmoota asii olitti eerame hojiirra yoo hin oolchine ta'e Aksuum seeraa ol malee seeraa gadi miti waan ta'eef gocha bara 1984 irra deebiidhaan raawwanna jechuudhaan jechoota jibbiinsaa fi kabaja amantichaaf akka hin qabne agarsiisanii jiru. Gochi bara 1984 duula jumlaa hawaasa musliimaa irratti weerara raawwatame ta'uu namoonni seenicha beekan kan himan yoo ta'u, dabalataanis haasawaa isaanii keessatti namoonni hawaasa kana doorsisaa jiranii gocha abbaa keenya Atsee Yohaannis irra deebiidhaan isin irratti raawwanna jechuudhaan hawaasa musliimaa sodaachisaa garaagaraa fi dhiibbaa amantaa irraan gahaa jiraachuu jiraattonni Aksuumii fi namni yaada isaa miidiyaa kennaaf hime tokko nu biraan gahee jira. Kanaafis jecha hawaasni musliimaa Aksuum deeggarsa sagalee akka barbaadaa jiran kan gaafate yoo ta'u, akka xiinxaltoonni tokko jedhanitti dhiibbaa musliimota irra yeroo ammaa kana naannoo Tigraayitti gahaa jiru mootummaan furmaata waaraa fi dhaabbii kennuu dhiisuusaa hordofee garaagarummaa amantaa gidduu lammiilee Tigraay kabajamuu akka dhabee jiru. Kunis hijaaba manneen barnootaa keessatti seera mootummaa biyyattiitiin dhorkame osoo hin jirre hooggansi mana barnootaa fedhii dhuunfaa isaa giddu galeeffachuudhaan yeroo hijaaba barattoonni uffatanii akka hin baranne dhorkeessanitti furmaanni hatattamaa osoo itti kennamee jiraatee fi qaamonni kun seeraan osoo itti gaafatamanii jiraatanii haalonni akkana hordofanii hin dhufan kan jedhan yoo ta'e, haala yeroo ammaa kana naannicha keessatti amantaa wal qabatee mudataa jiru kana mootummaan hatattamaan yoo hin furu ta'e dhimmichi gama dhimma guddaa biyyaatitti jijjiiramuu akka danda'us akeekkachiisanii jiru. Dhimma buufata galaanaa laalchisee itti aanaan ajajaa humna galaanaa Itoophiyaa taganuu lataa ibsa kanneen buufanni doonii dhimma yeroo barbaadu ta'ullee deebi'uun isaa waan hin oolle jechuudhaan ibsa kanne. Buufanni doonii dogoggoraan fudhatame yeroo fudhata malee deebi'uun isaa hin oolu kaja'u itti aanaan ajajaa humna galaanaa Itoophiyaa Komoodor taganuu lataa buufata doonii Itoophiyaa deebi'uun Itoophiyaa fi biyyoota gaafa Afrikaatiif nagaa fi tasgabbii iddoo guddaa akka kennu ibseeti jira. Itti aanaan ajajaa humna galaanaa kun guyyaa kaleessa onkololeessa 19 bara 2025 ibsa waltajjii marii yuunivarsiitii Samaraa mata duree golabummaan tarsiimoo sirna bishaan lamaaniitii fi Itoophiyaa qorachuun walitti hidhamiinsa laga Abbayyaatii fi Galaana Diimaa akkasumas gahee tarsiimoo naannoo Afar ja'uun taa'amaa turreetti kan dubbate hoggaa ta'u, dhimma buufata doonii akka ajandaa mootummaatti dhiyaatee jira jechuudhaanis jijjiiramni ji'oopolitikaa naannoo Galaana Diimaa keessatti mul'achaa jiru Itoophiyaan
dhimma galaana diimaa ajandaa biyyoolessaa olaanaa ta'uu fi yeroo dheeraatti immoo yeroo gabaabaatti wanti jaamee beekamu kan hin jirre ta'uu ibse garuu galaanni diimaan deebi'uu akka qabu irra deddeebi'uudhaan dubbateet jira. Fedhiin loojistiksii saffisaan guddachaa dhufuun dhimmichaaf sababa tokko ta'u kan hime Taganuu Lataadha. Sababni karra galaanaa barbaachisu biyyoota xixiqqoo ta'an garuu maqaa isaanii hin moggaafamne yookaan addunyaa irratti hin beekamne buufata waraanaa naannichitti ijaaruu isaaniitiin biyyi guddoon abbummaa galaana kana buufata kanarraa fayyadamuu dhabuun haqaa miti jechuudhaan dubbateet jira. Rakkoowwan buufata waraanaa naannicha keessa jiraachuu fi dursineef tilmaamuun qophaa'uu akkasumas qophii dantaa biyyoolessaa biyya keenyaa eeguu xiyyeeffannee eeguun barbaachisaa ta'uu dubbateet jira. Kanumaan wal qabatee mootummaan naannoo Afar galaana diimaa abbummaa Afar taasisuudhaaf mootummaa federaalaa wajjin hojjechaa jiraachuu ibsee turuun ni yaadatama. Gaafa onkololeessa 17 bara 2025 hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Afar obbo Muhammad Ali uummanni Afarii fi mootummaan Afar galaana diimaa deeffachuu irratti wareegama barbaachisu kamuu kafaluuf qophii ta'uu miidiyaa Ahadutti ibsa kanneen beesee turuun ni yaadatama. Yeroo ammaan tanaatis humni waraanaa addaa Afar ijaaramuudhaan galaana diimaa deebisuudhaaf qindoomina raayyaa ittisa biyyaa wajjin sochii taasisaa jiraachuu fi bakka addaa Danaakil jedhamtutti sochii mul'isaa jiraachuun dhagahameeti jira. DP World karaa doonii haaraa Jabal Alii fi ulaa galaanaa Barbar wal quunnamsiisuu eegalchiisuun isaa Itoophiyaa caalmatti fayyadamtuu akka taasisuu danda'u eeramaara. Dhaabbanni loojistikii United Arab Emirates DP World daandii doonii haaraa buufata doonii Jabal Alii United Arab Emirates keessaa fi buufata doonii Barbar Somaliland keessaa wal quunnamsiisuu jalqabuusaa loojistikii Middle East gabaaseera. Karaan doonii kun guyyaa 9 tajaajila akka kennu kan himamaa jiru yoo ta'u Edenii fi Jibuutiitti dhaabbata cimaa daldala galaanicha irraan darbu ta'a jedhamee gatamaa kan jiru yoo ta'u kunis gabaawwan wal quunnamsiisuu fi daldala naannawichaa saffisaa fi amanamaa gochuu keessatti gaheen inni qabu olaanaa ta'uusaa ibsameera. Ulaan galaanaa Barbar irraa fe'umsi gara bakkeewwan ulaa galaanaa biyyoota hin qabne kanneen akka Itoophiyaa deemaa kan ture yoo ta'u hirkatummaa daandii dheeraa fi dhiphinaa kanaan dura Jibuutii keessatti mudataa ture hir'isuu keessattis gahee olaanaa akka qabu kan himamaa jiru yoo ta'u kunis meeshaalee gara Itoophiyaa dhufanii yeroo barbaadamu keessatti akka dhufanii fi saffisaan akka gahan gochuu fi daldala Itoophiyaa keessattis gahee olaanaa akka qabu kan eerame yoo ta'u Jibuutii immoo gara caalatti fayyadamaa godha jedhameera. Daandiin doonii haaraa Jabal Alii fi Barbar wal quunnamsiisu kun danqaawwan daandichaa salphisuun Barbar daldala galoo galaana Edenii fi Afrikaatti filannoo guddaa akka inni ta'uu fi murteessaa akka ta'u isa taasisa jedhamee abdatamaa jiraachuu kan himamu yoo ta'u Qondaalli Geeshaa Raajii jedhamu DP Worlditti hoogganaa olaanaa fi hojii gaggeessaa garee kan ta'an yoo ta'u tajaajilli Jabal Alii irraa gara Barbaritti kennamu kun sochii investimentii DP World fi Afrikaa gidduu jiru ni cimsaa yoo jedhan keessumayyuu biyyoota gaanfa Afrikaa fayyadamoo taasisuun gamatti biyyoota ulaa galaanaa hin qabne tajaajila si'ataa akka isaan argatan taasisaa jedhaniiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin lubbuun namoota qulqulluu 18 darbuun isaa dhagahamee jira. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti qaamonni hidhatan haleellaa raawwatanii lubbuun namoota 18 ajjeefamuu isaa maddeen garagaraa gabaasuu irratti kan argaman yoo ta'e torbe darbe keessa Koomishinii Falmaa Mirgaa Namoomaa Itoophiyaa Isaamaakoon godinicha keessa hawaasni buqqaanii nageenyi isaanii amansiisaa akka hin taane gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Hawaasni godichaa kanaan dura dhibbaawwan garagaraa qaamota garagaraatiin irraa gahaa turaniin hedduun isaanii qe'ee isaanii gadi dhiisanii buqqaanii godina Guraagee fi Kibba Itoophiyaatti baqatanii kan jiran yoo ta'u hawaasa qe'ee isaanii keessatti hafee irrattis yeroo ammaa kana haleellaawwan garagaraa raawwatamuu irratti akka argamanii fi hojiileen misooma godina Shawaa Lixaa fi godina Shawaa Kibba Lixaa keessatti raawwatamaa akka hin jirres himamaa jira. Hojiilee misoomaa qofa osoo hin taane hawaasni kunniin oomisha isaanii akkaataa barbaadamu walitti qabachuufis rakkachaa jiraachuu fi dhimmi nageenya hawaasichaa yaaddoo guddaa irratti uumaa jiraachuu isaanii kan himataa jiran hawaasni kunniin Koomishiniin Falmaa Mirgaa Namoomaa Itoophiyaa torbee darbe keessa marii bal'aa dhaabbilee mootummaa garagaraa waliin taasisee fi qorannoowwan baatii lama dura gaggeessaa ture naannicha keessatti haalli nageenyaa yeroo ammaa kana jiru amansiisaa akka hin taanee fi hawaasni naannichaa nagaa isaaniitiif wanti itti amanan akka hin jirre eeree kan ture yoo ta'u torbeeman kana keessa haleellaa raawwatamee namoonni 18 battalumatti du'uu isaanii fi namoonni madaa'an hedduun jiraachuu isaanii himanii jiru. Haleellaa hawaasaa godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo irratti raawwatame kana irratti aktivistiin Oromoo Jawaar Mohaammed barreeffama kaa'een har'as godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo keessatti uummata nagaa 18tu ajjeefame kan jedhe yoo ta'u ammaan durallee aanaalee Wallaggaa Bahaa Horroo Guduruu aanaa Noonnoo keessatti hidhattoonni faannoo fi mootummaa obbo gidduutti waraana fidhachiisanii turaniin hawaasni qulqulluun jidduutti miidhamaa turuu isaanii kan hime yoo ta'u hariiroon mootummaa fi humnoota kanneen waggoota
waggoota darbanii daangeffamaa miti kan jedhe yoo ta'u yeroo ammaa kanas ifatti bulchiinsa naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa keessatti kaambiin kennamee fi namoonni gargaraa leenjii achitti leenji'aniin qaamota farra nageenyaa ta'an hawaasa irraa deebisuu caalaa hawaasa qulqulluu irratti miidhaawwan gamanaa gamasii raawwatamaa jiran jechuudhaan barruu isaa keessatti addeessee jira. Dabalataanis hawaasni Oromiyaa keessumayyuu godina Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa giddu galeessaa keessa, godina Guraagee keessa hawaasni qubatanis haalli nageenya isaanii amansiisaa akka hin taane aktivistiin kun kan addeesse yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun godinoota akka Shawaa Bahaa, Arsii Bahaa fi Harargee Lixaa ce'uudhaan yeroo ammaa kana haalli nageenya yaaddessaa ta'aa dhufaa jiraachuu isaa kan hime yoo ta'u dhimmoota nageenyaa wal qabatee Harargee Lixaa keessas yeroo ammaa kana haalli jiru kan kanaan dura turerraa hammaachaa akka dhufee fi hawaasni baadiyaalee keessa jiraatan keessumayyuu naannawa gaaraa mul'ataatti hawaasa irratti dhiibbaawwan garaagaraa akka gahaa jiruu fi lubbuun hawaasaa qulqulluu ta'anii darbaa jiraachuu isaanii himamaa jira. Taatee guyyaa har'aa uumame kanaanis godina Shawaa Lixaatti haleellaa raawwatameen aanaa Noonnoo keessatti namoonni 18 lubbuun isaanii darbeera.